جالس تقول لي والبين يقول درا والبين درا والبين أنا في يوم يرجعنا جانا يرجعنا وفي كنا مرة وجدي ما رأينا إبتدائي تو أربعة سنة بعمله أنا ليش بعيد أقول وانا هذا كلام أنا باي وانا كلام فكر أنا بيت أنا دي من دي ما كريسا ورين دي كمان دي نم هذا ورين نم هذا كمان بيت جينا نشوف باي تو ورين بكرة ورين دي ما دي سوري بدو أخي إنوني كان يجامو لا إنسان لماني بتكوشين جرا رين دي كان سالي دي ورا بقول بتشي متو كجرا karena aku mawan cekik kamu wara bisa sahabat aku wara suku itulah mungkin ya karena wara aja karena kita karena awal kita kampung juga tentang kali ini juga jadi itu kau awal juga tentang kali ini dan ayah amte orang buat di dia tadi dia lewat nunggu wana nunggu agak dulu produksi itu kau fundan loh karena bayi wana berarti berarti yang ada yang betul kali ini kalau ibarat ini san di mana bisa ada kan nanti yang awal sisi kulit ini ada juga terawali waktu di sini ilmu tanah ilmu rasi anu jauhnya kalau bukan lagi karakter ibarat jadi nagan menjadi ini terkait nanti nagan menjadi مرة نعبرها نعبلك يعني في الجزيرة جوليتوس. مرة جرا إني مرة تبغاني هذه باي نساني هذه جوليت تنو باتة كابو باتة وتكنا تكتر بقولوسان مرة مو تقولي وبريء هذا نبتسم تبغاني ليه أدي ورانا جرا رب مو يسلي نجان وفيدي أكرمت نما وجد جاي ربنا هاجر نما وجد ربنا هاجر يسلي ربنا جان سافيدو بعدين جان سافيدو ماري أملي موانا براي توبيارتي أديتني حياة تاني جدني أملي ربي حياة سافيدو ربي كنا يسافيدو كنا اللي ماري كنو ماكينا أركارا ماكينا سامتون ماكينا سامتون تقول إني بيكون سامو بيكون سولان ربي هاكنو بيكون سولان ربي هاكنو بيكون سولان ربي هاكنو ماري موالا ناسا كنا ربي دمشي هاكن بيكون سجيد هاكن يسوع هاتار ماري كنا مرة تكون مويون لكن ينام تقول ربي هاجر المامتي أبامتي آدامتي أكاكيومتي كيرهم جا كولتي فيدي كوجنجرات بيكا بيجيبون ربي هاجر وين هاجر ماري مو مارا كنالي أوغا ربي كرمت نما كده نياتي أوغداني وفتاني نجام جلتاني جور ربي سني هاجر ماري كنا ولا ربي تهاجر Lebih joleh, Amin. Amin. Kesuman itu karena daerah binagama sangat terjaga. Amin. Akan kawajan itu karena mana sangat kawajan nasi. Amin. Awal kata. Amin. Agak mana sangat terjaga lagi. Amin. Sampai jalan. ليش ربنا قال له آمين. 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 ما عليه يولد وقتي أبغى يستحيل أكرمتي كذا سريع كده آمين. وكاو ما أكرمتي سياكاو آمين. إسنله مو هو سان جراتن برونا مجراتن لما تفعل بيت إسنله ربنا آمين. آمين. ماري جارا لكمو لداني تيني هاتو آمين. ماري برولة إفتار لي أوكارات لي وري أم أفقول دائما باتني أنوفا آمين. دائما باتني أنوفا آمين. وري إلما إنكم لإلما أرجع آمين. وري دوبس إنكم بود ولا أرجع آمين. أوكارا أرجع باتني أنوفا آمين. بيمو دسي أوكارا قابل سالي ما أرجع إفت إرل جنيه دنيا أسيتو مزجان كينيا من كنا يا ربي كنا ممكن يكونوا كافر كأني تسيبنا أرجع أمالينا يا ربي كنا نسياقة وجينا ربي سائل لي أولي بسني سيني أولفاء آمين. آمين. ودي بنات اللي سيني لي هاي ربي فيا سيني هكذا وربي سيني هجرات سيني مو أكمل أوقات ربي بتوه هذه آمين. آمين. ولي تقول قدري آمين. وكنا نقول ربي تابوت
Gaaffii gaafiin qaba. Gaafiin koollee sirna dhagna qabuu kun garuu hagam kabajaa qaba aadaa Oromoo keessatti gaaffii sin gaafachuu waan an barbaadeef egaa irkoon ta'eefi jedhee jira. Irkoo jechuun maaliin dhagna gizee qaban irkoo ta'eefi jedha. Kanaafuyyuu sirna Oromoo keessatti yookaan ittiin bulmaata Oromoo keessatti hagami fudhatama inni sunis maalinni meenaaf ibsaa ijaan hin beekne fan isin gaafachaa jira. Abbumti beektan deebisaa rakkoon qabu. Maarree sirna ayina qabaa Oromoon ittiin adeemsaa ittiin ture keessatti tokko jaalala ilmummaa walii kennuun kan akka Kiristinnaa kan jedhamu kan sirna Amaarat irraa dhufe Oromoon ayina qabaa yookaan immoo irkoo jedha. Ilmi yoo dhagna qaba. Achitti qoy bakka kanatti sirna madhiifama naa godhiti. Egaa Kiristinnaan Amaara irraa dhufe Oromoon immoo dhagna qabuudha sirni isaa jetteetoo jirta. Kanaafuyyuu mee nuti amma kan barbaanne sirna isaanii sana osoo hin ta'in sirna Oromooti. Kanaafuyyuu mee kabajaa fi iddoo guddaa inni qabu sirni kun dhagna qabuun yookaan irkoo jechuun sirriitti isaa addanaa baasi. Masti fidaatoo jira. Amma dhagna qabaan kun ilmi gizee dhagna qabata. Ilmi dhalatee yoo dhagna qabatu irkoo ta'aaf. Irkoo sun immoo nama jaalatan nama bor wajjin tura jedhan ilma ofii kan waliin dabarsine jedhanii walii kennu. Sirna sanarratti amma mucaa kana abbaadhaan duraan firoomni keenya alaala haa ta'u malee waliin beeku. Jaalalaa wal agarree ilma kiyya sii kennee jira. Ayina qabaa ilma kiyyaa situ dhagna naa qabsiisaa jedheetan mucaa kana fudhannee bakka ayina qabaatti ani hirkisee hirkoodhaan seera kanaan geenye jechaadha. Kara biraatiin immoo kara aadaa Oromootiin yoo dhufne sirna gadaa irratti sirni gadaa hirkoo jechuun bakka guddaa qabu. Bakka bal'aa qabu. Maaliif sirna gadaa keessatti illee gaafuma dhagna qabaa sana hirkisa. Abbaa jechaadha kan hirkisu. Kanaaf mucaan kun har'a inni illee ilma argatee jira. Ilmi kun immoo boru eenyuuf kennama nama biraatiif kennama. Hin hirkisa jechaadha. Kanaaf kabajaan inni qabu ilmummaa ilmi ofii hagam akka kabajaa qabu. Ilma ofii caalaa immoo ilmi hirkoo akka nama mararuu fi akka aadaa Oromootitti bakka guddaa akka qabu. Kanaaf har'aa hinoo kana sirna kanarratti dubbachuu dandeenya. Galatooma. Isaa fi ijoollee keenyaa fi siifillee ijoollee keenyaa fillee shakkaa ilmaan illee walitti cimaa deemaa maarree obboleessa kiyya jette bakka waraanallee kan jiru uffisuu isaa fi inni hangafa maarree kanaan durallee kophaa ta'ee fi hagammaa irraa amma dammoo abbaa maatii fi abbaa kiyya jechaa si gaafachuu dhufe maarree biriyoo atillee waggaan kan nu geellee bara gareellee maa ga'u akkanumatti guutuu nu haa kennu Mikaa'ilallee addaan nu baasiin maarree haadha kiyyallee buletti kiyyallee baga nagaa nu dhuftani nullee baga nagaa nu eegde maarree bara kanallee bara gareellee nu haa ga'u akkanumatti akka har'aa walitti dhufneellee bara gareellee walitti dhufnee tokko taanee akkanumatti fikiraa nyaannee maadhiin dhiyaatee akkanuma bara nyaannee nu haa godhuu jechuu barbaadee kama naa godhu jaalladha. Ulfaatisa. Horaa bulaa. Amaara illee tokko. Akka waan Oromoo beeku. Laakki kaabineeta Uummanni Arsii baay'ee himatamaa jirtanii loqoda keessan seeranaa softan jedhamee jira. Kanaafuu loqoda keessan illee asumaan sirreeffadhaan isiniin jedhama maqaa hordoftoota kootiitiin.
nulle lokola keenya sirreessira. Gara minjaar kana turreetii dhufne waraana laata. Sanii fi lokola nu harka akkatti malee akka duraanii beekna. Sanii nu harka ture amma erga dhufne ji'a muraasa jechuu barbaade. Gara toomatillee miidiyaa wanni galateeffachuu barbaannu yeroo darbellee sibiratti nu hordofanii haala keenya haala itti waliin firoomni wajjin dabarsu wajjin nyaachuu wajjin dhuguu ummanni waliin qabu dabarsanii isaan dhaggeeffachuu fi isaan illee isaan galateeffachuu barbaanna ammallee nu wajjin haa turan jedhe. Aye galatuma anillee baay'ee isin galateeffadha maqaa hordoftoota kootiitiin akkuma jettan waggaa baranaati illee waaqayyo nagaadhaan wal nu argisiisuun isiniin jedha illee yaaduma xiqqoon qaba hundi keessanuu fayyaa nuu ta'a eebbifama.